Rogoota fuullee lamaa waltarree yoo ta'an paraleeloogiraamii jennaani. Kanaafiyyuu amma sirraatti yoo ilaalle inni kun reektaangilii jennaani jechaadha. Maalidha? Qofti kun qofa sirriidha. Rogoonni kunii fi rogni kun walqixa. Rogni kun immoo roga kana lamaan walqixa. Kanaafiyyuu isa kanaan maal jennaani? Reektaangilii jennaani jechaadha. Reektaangilii jenna. Iskuweerii yoo jenne immoo iskuweeriin reektaangilii rogoonni maddii isaa walitti galuu ta'an rogoonni isaanii afranuu walitti galuu kan ta'an iskuweerii jennaani. Iskuweerii kan jennu fakkeenyaaf isa kana kun maalidha? Kan itti aanu kan inni maddii argamu kun iskuweeriidha. Rogoonni isaa hundinuu afranuu walqixa waan ta'aniif iskuweerii jennaani jechaadha. Iskuweerii jennaan. Reektaangilii yoo jenne rogoonni fuullee lamaan walqixa kan ta'an. Rogni kunii fi rogni kun walqixa. Rogni kunii fi rogni kun walqixa. Iskuweerii yoo jenne garuu rogoonni afranuu walqixa ta'an gara biraatiin iskuweerii jennaani jechaadha. Amaloota iskuweerii fi reektaangilii. Amaloota iskuweerii yoo jenne amaloota iskuweerii keessaa rogoonni fuullee waltarree fi walitti galuudha. Rogoonni fuullee kan maali? Kan iskuweerii. Rogoota fuullee kan iskuweerii yoo jenne rogni kunii fi rogni kun waltarreedha akkasumas walitti galuudha. Rogni kunii fi rogni kun wal fuulleedha waltarreedha akkasumas walitti galuudha. Kanaaf amaloota iskuweerii keessaa rogoonni fuullee waltarree fi walitti galuudha jecha. Lammaffaa kofoonni fuullee walitti galuudha. Kofoonni fuullee walitti galuu yoo jenne kofni inni kunii fi kofti fuullee isaa jiru kun walitti galuudha. Kofta jiru kunii fi kofta jirus walitti galuudha. Gara biraan immoo saarbiiwwan bakka walqixatti wal qoodu. Saarbii yoo jenne diiyaagonaal kan jennu san. Saarbii yoo jenne maali? Kan kofoota lamaan fuullee walii jiran kan wal qunnamsiisu sarara dhaabbataan saarbii jennaani. Isa kun saarbii jennaani. Kanas saarbii jennaan. Saarboonni isaanii maalidha? Bakka lamatti wal qoodu jechaadha. Iddoo lamatti wal qoodu. Iskuweeriin reektaangiliidha. Iskuweeriin hundi maal ta'uu danda'u? Reektaangilii ta'uu danda'u. Kun amala iskuweerii keessaa tokko. Kofoonni marti kofa sirriidha. Kofoonni hundinuu kofa sirriidha jechaadha. Kofoonni hundinuu kofa sirriiti. Gara amaloota reektaangiliitti yoo dhufne reektaangiliin fuullee reektaangilii rogoonni fuullee reektaangilii waltarree fi walitti galuudha. Akkuma sani rogoonni fuullee kan reektaangilii rogni kunii fi rogni kun walitti galuudha. Akkasumas walqixas waltarree walitti galuu jechuun walqixa gara biraatiin waltarreedha. Waliin tuqan eessatti waliin tuqanii rogni kunii fi rogni kunis waltarreedha. Eessattiyyuu wal hin tuqanii jechaadha. Kanaaf rogoonni fuullee reektaangilii waltarree fi walitti galuudha. Tuqaan walqaxxaamura saarbiiwwan reektaangilii. Saarbiiwwan kana bakka walqixa lamatti wal qoodu. Saarbiin kunii fi saarbiin kun bakka walqixatti wal qoodu jechaadha. Ishiin kunii fi ishiin kun walqixa. Kuniifis kunis walqixa. Kanaaf tuqaan walqaxxaamura saarbiiwwanii reektaangilii saarbiiwwan kana bakka lama qixatti wal qoodu. Inni biraan kofoonni reektaangilii hundi kofa sirriidha. Hundi isaaniiyyuu meeqa? 90 jechaadha. 90 kofa sirrii jechuun 90. Saarbiiwwan reektaangilii walitti galuudha. Saarbiiwwan isaa saarbiiwwan yoo jenne akkuma amma isinitti agarsiisa. Saarbiin kunii fi saarbiin kun saarbii yoo jenne sarara dhaabbataa kofoota fuullee walii jiran lamaan kan vaarteksii tokko irratti argamne kan wal qunnamsiisu saarbiidha. Isaan kunniin maalidha? Walitti galuudha jechaadha. Mee amma gilgaala 5.5 ilaallu. Namoota armaan gadii sirrii yoo ta'an dhugaa, sirrii yoo ta'uu baatan immoo soba jedhee deebisiidha. Reektaangiliin hunduu iskuweeriidha. Kun dhugaadha. Reektaangiliin soba. Reektaangiliin hunduu iskuweeriidha kan jedhu. Reektaangiliin hundi iskuweerii ta'uu hin danda'ani sobaa jechaadha. Garuu iskuweeriin hundi reektaangilii ta'uu danda'u. Iskuweeriin reektaangiliidha. Inni kun dhugaadha. Iskuweeriin hundi maal ta'uu danda'u? Reektaangilii ta'uu danda'u. Safarri kofoota iskuweerii hundi 90. Safarri kofoota iskuweerii hundi isaaniiyyuu 90 kun dhugaadha jechaadha. Inni itti aanu
safarri kofoota rektaangilii hundinuu digirii 90. Kan iskuweerii 90 kan rektaangilii illee kofoon hundinuu meeqa 90 kan jedhu kunis dhugaadha. Nittaan rogoonni rektaangilii hunduu wal qixa dheeratu. Rogoonni kun soba. Rogoonni rektaangilii hundi wal qixa hin dheeratan. Wal qixa hin dheeratanii jechaadha soba. Rogoonni iskuweerii hundinuu wal qixa dheeratu ni kun dhugaadha. Rogoonni iskuweerii hundinuu wal qixa waan ta'eef kun dhugaadha. Rogoonni rektaangilii hundinuu wal tarreedha kan jedhu soba. Hundi isaanii wal tarree osoo hin taane cimdooliin rogoota rektaangilii fuullee lamaanii wal tarreedha malee kunis soba ta'a jechaadha. Yeroo itti aanu geengoo kan jedhu ilaallaa. Barnoonni keenya har'a asuma irratti dhaabata. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.